عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقاف يا جرتني ماتي وانكيا نقاف يا الله الحمد لله رب العالمين. ميا كم جرتن بقى جراتنا عاجرات ميدا لقرا كم جرتن سين بقى جراتنا عاجرات سنين جاء أمال كبتي وفتشتو كيسان يقولون وانتي أنا أركب إيدين أوكي أكودر سنين جاء سن جايس كل واي ماما تاكياتي جتشم بقى إسنين فيديو تقول إسنين دلقي جرامي جتشون نمنوي سجلنا إرجع سجلة سنوش كفتني سجلة سإسين جكاسي سجرا جرا جرماني كنا أكنا ناجا جتنين برازري ولي إسين أكيسي أمو برازري جتنين أدتي يواني إسنين وفيف جتشو وانت إسنين مري أكو تجرا ما إسنين فقط أنا اللي أمو أجي مال نانجا أوبوليس كيا namni bari hin barbada hin fu'a sifu'a sinjeetin si jana jiru suni gurbaan Jarman suni nanje fira jaartii tiyyaati bilbila keetu ka kenneefi jaartii tiyyaa fira jaartii tiyyaati achin imee nama na barbaadi nama gaa'elaaf naa ta'u especially wanta hundarraa ijoollee baratte yoo agarte akkanan dabarre maaliif asillee yoo ufte barumsi wanna dirqama ta'eef odoo achii baratteetiin ufte waa tokko ifig baay'ee gaariidha inna waan kana ta'eef nama barate naa barbaadii jedhe isin jennaan bakka direct isin odoo ufteedha isin anuma qoratti yaa'u guyyaanu anaaf isin wal arga oolla hin haasofnallee sirrimatti bakka jechuun Brazil ratto pranki hojjanna jechuun hojja'u yaada tokko hojja'u naan jetti isin sirriitti inna waan akkasiisanii fira isiiti naan hin jiru isin fakkaate jennaan achumaan wallahi ani ugaa rabbii maa akkam akka isin jiru hojii jechuun ani hirfa ishi ani waan akkana kanan barbaadu beektan mee isinillee commenti keessan barbaadu by the way wanna guddar qora nama sugdi duriyen zabana qora ka isin naan jettan sun sirri 100% wallahi isin beektota masha Allah tabarakallah Oromoon by nature beekama wallahi beekumsi kennallee awwalam Oromoon by nature beeka sammuu alootatu qaba miti sammuu barumsaan dabalat sammuu alootatu qaba jechuun bakka hot persona ngalaafu yoosuu galaafi beeytanii inna waan akkana ta'eef qora'uun isin naan jettan sunillee baay'ee gaarii oddasillee imana erga sagalee lashima je'an jechuun wanti kun takka maana jarjarsa lama jechuun bakka argitanii wanti tokko bar keessan psychologically dafeetanii isinii fu'atu qabu danda'a. Eshi wanti na jarjarsullee hin jiru barumsarra jira barumsi kiyya ganaa waggaa tokko minaaminatu na hafam innaani wanni isaaf jarjaree odoon na fe'illee wanti ta'e waa barumsi kiyya addaan kutaa miti ani qabeenyallee isan barbaadu anu qabeenya gaalis والله هم كيا أولك الحمد لله رب العالمين أكد دبرتما كيات جاه كبان جاه إيرتوك أولك سنة اللي بيسان بربادو أنا أقارب بيوسني تمي أنا كيتشون جرو أنكس روف كابين كيا بيا أوروبا تيولي أقارب بيتشون من كبا دلقات جرا وانتك أبو مرتي دلقات جراني إننا وانت أنا كابو sani oli wanta hagana mar wana Europa tan wana hagulen ka jechuun barumsa kiyyaan cimeetini asitti dalagaa kiyya kana namanna dalagaa jechuun yoo ofii dalagaeetini je sadarkaan kiyya Europa oli baqa naga alhamdulillah rabbil alamin rabbi imanana hakin umri ertuna hakin otherwise enough والله الحمد لله رب العالمين وان قدان إيمان هنا كنو أنت براه وانا برواجس بيجون وان إيرا كارشيف إسافيلا أتوكم قبو إننا أوروبا لدي مفونا فيلا أتوكم قبو إيرين كيس أنو enjoy فودي مدندا وما يجون مالف أكنوان enjoy فودي مدندا فاني خلاص كان اسم جاء
wanti guddaan na dabbareetiin amma isinitti himuuf ufi. Isin bakka maaliif komentiin keessan baay'isee na ijaara beektanii jechuun wanni an irraan ka'e tokko na yaadattan isin namni tokko beekamannaa lama wallaalaa wayya. Maaf? Why? Because yaada addaat burqisiisa waan ta'eef. So namni namaaf murteessaa. Maaliif? Aadiyaan adda sheerii yoo ta'eetiin jedhe yaadni kuni akkam ta'addeemi? Strongii ta'addeema. Strongii yaada tokko aafataa cima ta'addeema jechuudha. So waan kana ta'eef jechuudha. Isinii yaadni keessan actually ani nama baay'ee hin mari'atu brother makiyyaa kun isinumaa nama birallee baay'ee akkana detailii gadi mari'ateetiin illee hin beeku. Maaliif namni namarra jira waan ta'eef isinuu anaaf bakka nama isinuu anaaf namni sadiis na laala nama sadii illee of jalaa haa qabaa'u namni sadii illee maatii kiyyaa ta'u akkuma nama miliyoona tokko qabuutitti kabajallee yaada isaanillee irraa fu'aallee bakka sirriitti kabaja sirriitti isin jaaladhaa iddoo guddaa isiniif qaba especially ijoollee biyya Arabaa. Maaliif hiyootii akka keessanii kana laayifii akka keessanii kana dabarseetanii waan jiruuf baay'ee garaana nyaattanii yaa akkuma carraatii biyya Arabaa tanaa ka milkaa'ullee baay'eematu jira ka hin milkoofnellee baay'eematu jira. Inshaallah wanni guddaan rabbi fayyaa namaa haa kennu. Fayyaa hoo namaa kenne rizqii namaa iddoo itti katabeef iddoo itti bareechisuuf iddoo itti guddisuuf iddoo itti tolchu isuma harka jirti. Wanni guddaan fayyamaa imaana namaa haa kennu. Wallahi wanti guddaan kanumaa isinillee anallee haa kennu. Qalbii mateena kana nu haa sirreessu otherwise jechuudha. Akka itti namaa kennu gara itti namaa kennu waan sababa go'eetiin namaa kennuun isuma gooftama harka jirti. Isumatti tawakkalu wanni guddaan tawakkaltuma sanii. Isin caalaa beekee osoo hin ta'in hanguma beekurraa fi hanguma milkaa'inna kiyyaa irraa isinitti himaatiin jira. Homaa jechuun miti isin jaaladhaa isin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba. Komentii na barreessaa ishee komentiin keessan durallee na jarja ilaala isinitti himee jennaan qoradhu naan jettanii jarjaruu dide qoradhe. Amma yoo biraazariin firaa jaartii tiyyaati naan jedhu hirrifadhee odoo waan badaa waliin qaaqeeho odoo bakka gadi bu'ee sirriitti waliin qaaqeeho nataazabde isillee nataazabde mafi illee ta'u jaartii obboleessa kiyyallee taatu nyaaphamire nataazabde ishee edaa obboleettiin isaa akkanaa jetti. Waan kana ta'eef an akkuma inni riikardii lama natti ergeen jechuudha. Obboleessa kiyyaa isinitti illee maaliif obboleessi kiyya kun illee nataazaba. Especially immoo inni ajaa'ullee quba ofii kana muranii ofirraan gatanii mi'uguruu ofirraan fidanii bobaddullee ta'e jechuudha. Isitu irra nataazaba. Isiin amma argitee odoo tasaa walitti bu'anii obboleettiin teetuu akkana jechuu ni dandeetti. Isii tana sirri eegga'a beektanii hin eegga'a sirriitti of eegga'a ishii waa maraanoo hin eegga'a. Maaliif booda isa itti anaan isa arrabsi. Amma manuma isaaniitu isaan tuufa malee ani dhaqu baay'iseetanii. Baay'isee naqu maaliif keessa kiyya akkana argituun barbaadu. Maali yoo jettan booda isaa kana anaan arrabsiti. Ka isinuu maal keessa jirtan ka isinuu akkamii ka obboleettiin teessisuu akkana ta'a afaan guutee isitti haasa'uu hin danda'u. Yoo ani nama naamusa qabu nama tasgabbii qabu nama baay'isee yaadu nama barate nama bakka beektu wayii bakka sirriitti bakka hin jiraa miti hayyummaan kuni guddatanii ma qofaaf eegifaman. Hayyummaa ilmoon waggaa 15 illee ima qabdi. Inna yoo akkana ta'e zariin keenya isallee hin tuqamu innillee hin tuqamu kabajaan jiraata. Innuu maal jechuu ni danda'are odoo isiinuu akka hin taane ta'e akka obboleeyyan tiyyaan argine obboleettii tiyyaan argine jee ittiin quuxeffatuu danda'a. Waan kana ta'eef jechuun ani beevarii badaa isii biratti isatti mul'isuu qabu. Beevarii badalleen akka isiin na beektu hin barbaadu. Innaa miti fira isii heerumuu isaa isiinuu akka asitti nama zanteetiin maqaa kiyyaan obboleessa kiyya waliin wal gadi buusan hin barbaadu. Ishii maaliif obboleessi kiyya hiree ofii mana ofii gaa'ela ofii keessa kabajaan akka ta'a. Waan ani badduu ta'e hoo ka isin hin tuffatti isas ka'atuu maalii ka isinuu maalii ka obboleettiin teetuu maalii jetteen ittiin isa tuffatte. Innaa ani nama kana hin barbaadu. Maaliif isin hin fakkaate? Fira
fira jaartii obboleessa kiyyaatitti heeruun hin barbaadu hin ta'u isaaf gaarii isaaf gaarii odoo anuu namni dogongoraami namni waa'ee namni jechuun dogongora argitanii jechuun nama hin beekne waliin liklikii walii himaniitaniin walitti horumuu hoyya malee nama keessa namaa